akkami kun siite kun jiru geerush kaari qoni qalbatee ni gurraachame malee naatee jiraare sira waan inni kan naabbe Itaamiti Jamaaloo hiriyaa keessan mucaa isaatiif silaale reefuu guddate umriidhaan xiqqoo si dursa malee waan mucaa akka xiqqoorra bareedu dura dheeraa xiqqoo qaama qabu mataa kana xiqqoo luccaaraa xiqqoo firis godhaa kana fa'aa deebisan hojii si xiqqaa taatee deebisan mee isa sannaaf deefamee isa sannaaf yaa mucayyooti yabaran ati gana ilmoo daa'ima yoo guddatte nuti wanta soddoma amma seente Ayah anak si Fanny ver, ayah tentunya. Mereka karena aja fardit ini si berbeda, ke orang ke berbeda itu. Ayah mana cerani pasta? Ayah si negatif itu tapi kota. Ayah tapi kota anak aku fajar, aku mati ya mana face cerah. Ya lah ayah gelap si negatif ya turin. Ayah. Karena dia kayak dan ini apa sudah ada tinggal dulu apa kesalahan dia di orang ini ada yang bertanda karena dia sudah ada ini jalan hidup dia jadi pun dia mau kayak bertanda bisa jadi jasa secara dua di sini untuk kamu karena pun cara orang kan tahu lama itu tidak Me mal tunawa yamma mal hago dume abba kai kana wani ngedi nuftijir wanta ka famsi sun qaba sai cikin qaba abba kai kana ma akamtin famsi sun qaba me akamtin galchar me dubita Gol muchayo daftar bantu sini mana? Mali ho kuni sifan tiya warakangu kamali teo sifan mali yani kuketu momo mali ho askome hi baba askotme askota stawe ayah yaa mucayyootii yabarani ati gana ilmoo daa'ima yoo guddatte umriinte wanta soddoma amma seente kanaafuu anna daa'imanaaf ati naaf ija si malee tabiraa hin qabu akkamitti akkana yaaddaan nama akka gaarii si bulchu kan si horachuu danda'uun si barbaadu jira malee yaada kee kana
kuuman qabaati ati bar dubrummaa hin guunne hanga ammaa afumaa cinqabde maleedha humayya ani kasii barbaadu jiru dargaggeessa umrii 35 kan cufa liqimsa sii barbaadu jira kasis bulchee ati barnaaf kaazina mallaqaati ni beektamti kanaafuu wanni ati amma kana barreessite ona namuma karaa deddeemuttu sammuu teetitti naqe malee waa hagas illee miti eega akkana yaadde immoo mucaa saahiba hin beektaa miti Jamaaloo hiriyaa kiyya san mucaa isaatiif silaale reefuu guddate umriidhaan xiqqooma si dursa malee waa hagas illee miti isaafin si kenna laaleetiin ijoollee isaa keessaa hagasiif obsi yatti nuura akka nuuraatti naa mul'adhu malee afin yaalaan gadi buustee ilaalin af qulqabii taflaali malee ati bare talatiyyaa nuuratiyyaati akka wanni itti aflaali malee qaqqabdee af ilaalin haya kanaafuu humaa yaadiniiti yaada kanarra kan biraa hooqa hayyee naaf ta'a abbaa wanni ati jette hundinuu wanni ati jette takka illee taraan taane hin jirtu naa taatee jirtu hundinuu hayyee abbaa rakkoon qabuuti kanaaf yaadini galgala naasillee deddeemneetiin inni haala tokko tokko waliin waan mari'annu jiraate sidduudha hayi wanni abbaan jefee kun naaf ta'a laa naaf ta'a abbaa sumaan nimaan jaa malee Duba banta abba naftat wani ati jette hundinuu naftat duba seetu Enyu ana sena haye dufte ayyantu Hossein kota ayyantu akkami nagee wala akkam nagee ami fayyada nagee bette ayyantu Agafte man Meeqa siifante nyamaan jirta maal rageessina akkana taa'u jirta wallahi kanumatti taa'u jira ayyaantu teenya kaanis waliin siyameef yaada tokko tokko waliin dabarfanna jeeti sinjeeti mee yaada sanirraa beekta yaada wayii qabadden si dhufe abbaan kee kun umriin kee kun deemaa jirti abbaan kee kun abbaa qabeenyaa ta'ee moonni mana keessatti hayyima yaada keessan ibsadhu hayyee barka yaada fiyyasanis abbaa kiyyaanis geeddeetiin jira yaanni abbaa kiyyaa sunis naaf hin taane waliin quba qabnu san abbaa kiyya faamsiseetiin jira garuu yaanni abbaa kiyya naan jee naaf hin taane hayyee kanaan si wajjiin mari'achuu fedha kanarraa mee akkam jirtati maalirra na gargaartame asirratti eega yaanni abbaan kee siin jisa siin ta'ini atiin tun intala dhalaati maaluma iddaa'u qabeenya taatu qabeenya abbaa keetii si harkaa qaba wanni ta'e zakkallee maalumaa'u nama anas si fida ijoollee gaafatti geella umriin keema soddomseenee jira dhageessa carraa kana qabda carraa kana itti fayyadamu jirta qabeenya abbaa keetii taatu harka keessa jiraatu carraa kana itti fayyadamin siin jaal dhugaa jette ayyaantu teenya yaanni kee kanaan na baasa qabeenya abbaa kiyyaa kana abbaan kiyya ilmoo ana malee hin qabu ana qofallee dhiiraa fi dhalaafis qabeenya abbaa kiyyaa kana eenyutti nyaata eenyutti fayyadama yoo itti fayyadamu baadhe yoo na nyaata yoo waan hin fedhan dalagu baadhe eenyutti hin dalaganii tanaan siin jaamti hayyee ayyaantu teenya geela kiyya qaali ijoollee gaafa kaan isaanii beektaa mire ijoollee lamaan wajji barachuu turre san mee mucaa akka xiqqoorra bareeturra dheeraa xiqqoo qaama qabu kamataa kana xiqqoo luccaaraa xiqqoo firis godhaa akkana fo'aa deemsan kofoo jiinsi cicciraa kaatee deemsan mee isa san naa fide kaamee isa san mucaa sam ijoollee baadiyyaatiidhe maallee qabanii beektee ganti isaanii saniifuu fa'aatiidha inni illee ilmoo miskiinaa ta'an ilmoo tijjaaraa fi waliin qabeenya abbaa kiyyaa kan akka waliin irratti jiran nan barbaadeeti. Hayyee garuu ijoolleen san saayiba nama lamaanii isaan lamaan fidimee kanaateen keessaa laalladhaati. Hayyee hayyee jechuun dhufa. Geelatiin deemee fidee dhufa hayyee. Hayyee deem fidee fottu geegalee hayyee deemeetiin fidaa. Hayyee. Eenyu Sena Siifaan dhuftanii dhufne hayyee style
Tokko isaafi kanaan jette. Takko kana. Stefan? Ay. Una video de la Javier. Ay, antu akka. Akkami kun siite? Humaan ta'u geelushkaa xiqqoon qal'atee ni gurraachame malee naatee jira dheessi. Hayyee geelushkaa kuntee jira waan inni itti fannaan beeka. Maal siifanti kuni ka sudura dhaabbatu kuni? Masalbate.